ijoolleen as keessa hojjetan jechuudha. Sa'a 11 booda saaqatanii deemu. Erga isaa saaqanii deemanii booda namni karra cufu sila hin jirreefu karri hin cufamu. So akkasumatti ta'a jechuudha. Achi booda attuun abbaan barbaade seenuu danda'a. Maaf hin godhani bakka usii taa'e batatti hin jehin hin sodaatin sagalee ol kaasee haasa'e akka namni mana keessa jirutti haasa'e. Bakka irraanfadhu atteeshina kan irraanfadhu. Akka yaa'uuf maal abbaa saggo'a? Thank you Saadiqee galatoo mangistii. Sodaattee haree hattuun biyya kanaa kan nabsee kee xixiqqoo godhee si biraa deemu maal gisee si naftee na biraa fatti sodaattee naan jedhu nafaranii. Baga sodaattee haadhoo koo. Qulfiin hin jiru. Qulfiin qabdu. Sagalee kee ha? Qulfiin qabdame. Keessan hin qollofamu. Hulaan mana keessa. Awaleen kun ifaan jala taa'ee natti kolfa kan argarraa gadi hin buune. Dhiisi. Qulfiin dhagee bannaati. Qulfiin keessaan hin qollofamu. Keessan hin qollofamu karaa alaa malee. Bakka dhiisi. Ati mana gibbiin sikuriitii qabu gibbii qulfi qollafamee akkas mana akkasii galu qabda. Baadaan jiraaf nannaafi malee maatii manni asii hin argamu baay'ee. Mana hattuun seenuu danda'u manni kan kee ogzee ilaalamu mana hattuun abbaan fedhe akka fedhe si godhuu danda'u ni beeksisa manni ogzee akka gooda laalteewu. Bakka kutanii jirani ba. Maybe ijoollee xixiqqoo ta'uu danda'a hawlatti buute maybe. Amma abalu jechuun danda'u jechuun hin agarre waan ta'eef balbala akkas dhiibanii ziminjee hin dhiibanii ziminjee baay'uma dhiiban eenyu jennaan tsaxxee achi booda ibsaa jalaan natti ibsan laalanii immoo hin jiru. Sirra kanaafuu abalu jechuun danda'u muknaatu nagarre. Gudu mambar. Ati bar kophaa gaafa jiraattu ammana kana keessa jechuun qaruuraa guddaa kanan qaba jee. Shimala Itoophiyaa raanfichiisfadhe jechuun gaafa aadaati waliin wallahi akkasitti kaayadhee rafa jechuun kophaa kan yeroo waggaa meeqa mana kana keessa. Haadhati jedhaan badeen balleessatti hin jiru kophaa jiraachuu jiran. Wayyaa xafaanyaan wayyaa xafawaallo. Badee balleessutti kophaa murteeffadhee jiraadha amma mana guddaa kana keessa jechuudha. Gaaf tokko shabaabni hulaan irra dhadheenin maal godhe nama nan jaaladhutu wanti kophee dhiiraa hulaa dura kaa'e naan jaan. Kophee dhiiraa yoon hulaa dura kaa'e Oromoon maakiin dhiira mana fidde naan jaani. Waa kophee dhiiraa hulaa dura kaa'e. Kophaa nama kophaa gadu kun dhiiraa mana jira jaani kophee alaa ilaalanii haasawanii. Laki kophee fuula hulaa duran ka wallahi hulaa duran ka hojii bar akkatti sodaataa jechuudha akka keetii kanatti qaruuraa kana maal kana gisee namni xiqqishoo tishjee uraa tana amma hin qabu ture bika akkatti namaa laalan tana hin qabu ture duraan gaafan dura galee jechuudha. Haadhatii qabadheen ta'a wayiniin balleessa wayiniin badatti hin jiraachuu jira jechuudha amma mana kana keessa jechuudha kophaati. Jireenya kophaa keessatti akkasi. Min bal maatii caama
ወይኔ ጫማትዬ ታኮ ጥቂሹን namni naa bitan takka una laafaachuu hin didan. Ati laal qaruuraa kookaa saaxinaan takka qaruuraa kaayyatu qabda. Ibjatti jechuudha. Gaafa namni fuutee mata rabba ishee istaadhatiyya. Almoot baay'ita gaadaa ijeelaan. Maakii isaa miti caammatiyya takka bicha akkanaa laaffaan yaala jirti. Siyuu fudhachuu deemanii nutiitu tiktook gubbaa taa'ee si eegu jira. Kophee maalii keetii haasa'u? Maali shifoonii sana jalaan naa bitanni waan naa yaa rabbii kiyyaatutti caammati sanaa eegi waynee. Birillee faanusaa kan kee fudhatan jennee asii akka sabatti teenye si eegu jirraa bara. Ati kophee miila kaayetan jettaasa? Imbareeddi maakii maanni kophee xiqqishuu miti baay'ima nama mararti ayi caammee. Deemban ilaali kophee kan kee barbaadde. Ta kophee gabbaatee bara laal kophee irratti duuteen seenaan nu balleessin. Maakii wii ani amma dambada caammanti yabadurraan mu fudhatanii badoo reefu naa bitantee nufanneeyyuu caammata. Bani. Wanni ufaa ufa. Yoolummaa itti jiranitti kana wallahi. Isiin kuttee jirti deebuu isii rabbii haa beeku jette akkoonticha. Kophee qarshii 50 bitteeti gabbaatee dhuftee. Way caammantuun badurra maakii wajjumaan baduraa wayya. Ndee reefu naa bitanii bar sannu shifoonii sana jalaan naa bitanii maal jechuu. Eenyu sii bitee? Hooy miskiinati. Nama shifoonii naa biteetu naa bitee jalaan. Ndee. Qallal dafarnaat. Caammay. Ati warra tiktok uummata 400 kan abdattee gabbaate natti fakkaate warra ushaadha namni. Laalaa caammata nama rartee waan nama nyaatu itti Joon Daaneelu nama 20 abdateeti qilixoo bu'ee jechuudha. Osoo na asii warra asirra daffaarii jee waan akkanaa kanaan hin qoosiin lubbu miidiyaarra warra jiru namni booruma si poosatu malee nuti faayidaa hin qabnu silaa fiinee sin dhaqqabnu. Maakii ugaa rabbii caammatan inuman jaaladha waan dhinaa nyaatu baay'uman jaaladha. Wayi buqqa'uura deemtee isheen ugaa. Baay'ee duraanis namni ulaa sira dhadheen jiru time numa taa'e.